Erbusi karena kita, wadah ke galman kita, amso ke etifufna, yo atijita, jirate, umat ketis, kenna mangguddota warka qaba difamojin waan isin jettan mara galmaan kenna bakka nu qaba bakka kenna fi qeerroo kenna kafi babareeda kanaan qindaa'ee dhufee haala kanaan guyyaa kana bareechise bakka nu kennaadha nu ta'a galatooma. Galatoma ulfaadha rabbi sinaa guddisu sadarkaa guddaadhaan isinaa ga'u guyyaa har'aa guyyaa abbaa kennaa guyyaa obbo Nuhoo Muhammad Gammada bareechisuudhaaf haala kana dhuftanii nu tola nu gammada jazaa rabbi isinii haa kafalu jedha sagantaa kenna ka akkuma qabannetti karaa manguddootatiin ka itti fufnu ta'a qeerroon kenna galatooma bakka nu qabadhaadha bakka bu'aan Minisoota haasoo isaa nu haa goolabu haasoo gabaabduu qaba waan ta'eef haasoo isaa geeffatee kara sagantaa itti aanutitti dabrina qeerroon kenna bakka nu qabadha koreen keessummeessitu mootu qeerroo kennallee manguddoota kennallee bakka nu qabsiisadha bakka dhaabatanii fi haala nu mijeessa isiniin jenna kabaja argadhaatti ulfaadha bareeda jirra haala kana marti kenna ofirratti amiira taane ajajaa ke ofirratti taane guyyaa kana haa bareechinu isiniin jenna haala saniin qeerroon kenna bakka nu qabadhaa duubatti deebi'a warreen qeerroo fi qarreen akkasumas namoota jaarsoliidhaa fi warra umuriidhaan nu caalaniif bakka kennaa fi duubatti deebi'a. waan tokko reebii isiniin jedhee ture wanti aadaa keenyallee irraa fataa jirra maal yoo jenne